Ilmina mahbarar lafee qaree akka sibiilaatti ittiin fayyadamaa turerraa eegale jireenya isaa kan duraan irratti fooyyeffachuudhaaf ifaajee guddaadhaan wal gargaare wal bira dhaabbate dhukkubsannaan wal gaafate duunaan wal awwaallachaa jireenya isaa fooyya'aa amma argamaa jiru kanarraa gahee mul'ata. Hata'u malee bakka oolanirra bakka bulantu nama dhiba akkuma jedhame amrii duniyaa kan baddu kanarratti wal gargaaru caala amrii akhiraa isa dhuman qabnerratti wal gargaaruun irra barbaachisaa fi jaallatamaa ta'uun hunda birattu beekamaadha. Kana ilaalchisee kanarratti hundaa'uudhaan obboleeyyan keenya gaggaariin Nile TV qabatanii mana hunda keessanii keessa jirani. Kanaaf dhaamsi keenya Nile TV waliin xiqqaaf guddaa otoo hin jenne dhiiraa fi dhalaa otoo hin jenne Nile TV wajjin gizee hunda bu'aartiin keenya Nile TV waliin akka ta'u affeerraa keenya dhaamsa achirraa darbu hunda akka dhaggeeffannu waan seenaa achirraa himamu dhaggeeffannee akhiraa keenya akka qopheeffannu waliin jenna.